gooftaadha Yesuus waaqa isa barganteetta Yesuus ani waaqa hin jenne bar Yesuus dhagayamoo Yesuus gooftaadha hin jenne man gooftaa gooftotaatiin jedhe malee awwale amma akkami gooftuma Yesuus galeera Yesuus gooftaadha isa turte Yesuus waaqa isa turte kan waaqa ta'e sirratti mul'ate na dhagaye waa'ii rabbii isa ana rabbi jechaati namaaf maleekaadhaa waliin raamata ergamaa isaatti raamata buusu kuni sii galeeraa yobboleessa ko amo gaaffii tokko amo gaaffii tokko si gaafadhume gaaffii tokko si gaafadhu amo ko Yesuusin gananii jiraachuun hin ulfaatu maal jechuu yaaddeeti Yesuus ani Yesuusin hin gane anamo anatu Yesuusin gane moo anatu Yesuusin gane moo situ ganeera ana kanama biraa si mormuu si arrabsuu si xiqqeessuu amileen koo hin eeyyamu beektaa dhugaa gooftaa an kaleessan itti dhufe amantaa kanatti garuu eegan dhufe waa'ee kee argee sii kiristaanaa si qaqqabadhee illee carraa sii naasa'uun arganne eegatti kan gamana dhufte wanti na ajaa'ibu amoo akkamittiin amilee maaliitiin abbaa akkasii gantee akka jiraataa jirtu gaaffii sammuuti anaaf gaaffii baay'ee guddaa situ ganee jira moo anatu ganee jira no situ ganee jira an ergamaa rabbii ganeen jiru nabiyyi Muhammad amma quraana akkan ittiin ganne yoon sitti me fakkeenyaa fi arkaanuun islaamii arkaana islaama ta'uu keessaa 5 keessaa tokko antumina billaahi wa malaayikatihi wa kutubihi rabbitti amanuu ergamtootatti amanuu fi kitaabotatti amanuu yoon kitaaba keessaa sii fuudhe kitaaba 4 waama kitaabni 4 sun tawraatii fi injiilii fi zabuurii fi furqaan jedha yoo kanatti namanni ati islaamaa miti so furqaan jechuun quraana jechuudha quraana gaafa ittiin jiraataa jiru ani karaa injiiliin keessa ilaalladhaa jedhe quraanni ergaadhuma quraanaa sana fudhee gaafan wangeela keessa karaa ilaallachuu dhufu wangeelli immoo Iyeesus Kiristoos namas waaqas jedhee na barsiise so ergaa quraanaa kabajee wangeelatti dhufe wangeelli immoo namum Iyeesus Kiristoos namas waaqas gaafa naan jedhu quraanuma kabajeetan waan wangeelli naan jedhu fudhadheen jiraachuu eegale eessattan gane ati garuu maal gante dhaga'i ati wanti ati gante nafichisiis Yesuus gooftaadha Yesuus waaqa isa barganteetta Yesuus ani waaqa hin jenne bar Yesuus dhaga'amo Yesuus gooftaadha hin jenne man gooftaa gooftotaatiin jedhe malee ani Yesuus gooftaadha jedheen beeku garuu Yesuus gooftaa gooftotaatiin jedhe gooftaan namaas jira atu siinuu atu gooftaan jedhamta ragaanaaf Yesuus gooftaa gooftotaati kan jedhe Yesuus gooftaa gooftotaati kan jedhe ragaanaaf ragaa quraana godhachuu nan danda'a baay'ee quraana miti ani quraana direefuun itti deemaara isa nan gaafadhi baay'ee ragaan ani Yesuusii waaqessu quraanni agalatoom dhaga'i waan ragaan qabnetti namaniin kunoon harka jira barsiifan baasa waan ragaan qabnetti na dhaga'i amo na dhaggeeffadhu ragaani anaa fi sheerkooppii linkii godhamee ijoollee ragaan guutuun anaa fi quraana koo isa abbaan koo irratti na guddise quraanatti an akka kee dheengaddan dhanne beektaamu abbaa sheekii guddaan qaba jaruma gaafadhu abbaa kootu karaa quraanaa irratti na guddise osoon quraana dubbisuuti na dhaga'i osoon quraana dubbisuuti quraanni maal jedha jara injiiliin gaafadhaa injiiliin keessa na bichisiisika injiiliin keessa karaa barbaadadhaa jedha gaafan kallattii quraanni naa kaa'in injiilitti immoo as dhufu'anii injiilli immoo maal naan jedhee Iyeesus Kiristoos namas waaqas naan jedhe okay eega quraanni koo na ajaje isinitti jarri injiilaa immoo eega Iyeesus namas waaqas naan jettaniiti fudhadheera jedheen wajjin jiraataa jira quraana kabajee ergaa isaa fudhadhee ati garuu maal goote Iyeesus Kiristoosin guutummaadhumatti gante akkamitti osoo quraanni jara wangeelaa karaa gaafadhaa jedhu wangeela isa karaa namaa kennu dhiisteetu dudduubatti deebite of jala ilaalamaa moo of jala karaanni sii kenne sun karaa akkamiitini karaa Iyeesus Kiristoos namas waaqas kan jedhu
maqaan isaa eebbifamu. Haleluuyaa. Eeshi Yesuus Kiristoos nama waaqa kan jedhu fidimee Quraana keessaa ta'uu intanii Baayibilii kana keessaa fidimee. Amo anoo Baayibilii jedhaan jiru. Quraana sati reefuu dhaqxu. Dhaga'e.